Kanaatiif nuyi ba'uun keenyaanii fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru. Yeroo hidhaman iyyuu jechuudha. Bakka aniif Jawaar itti hidhamneef bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef. Isaanin gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni hin dubbisne godhu akka galaan isaan hin dhaqqabne godhu akka isaan yaalii hin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira. Ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira. Yeroo meeqa mana murteeti haga haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee. Kana keessa jirra dhiiroo har'a. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti. Isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu koo miti. Haa ta'uyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuun qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Dhuguma namoonni tokko tokko nu wajjiniin ba'aniiru. Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa nu waliin dhufuuf turani qaama imala kanaa ta'anii haa ta'uyyuu malee sababii viizaa argachuu hin dandeenyeef biyya keessatti hafaniiru. Garuu nagaa keenyaa fi galata keenya uummata biraan nu gahii jedhanii amma daqiiqaa muraasa dura naa bilbilanii turanii galata isaanii fudhadhaa. Isaanis silaatii qaamaan nu gidduutti argamu turanii sababii kanaaf hin argamin waan hafaniif jechuudha. Egaa akkamittiin deemnee mootummaan kun akkamittiin haala kanarra akka inni ga'e isin ibsuu nu barbaachisu. Abdiin keenya akkamittiin akka nyaatame akkamittiin booddee akka deebine dhuguma akkuma sila Jawaar dubbate waggaa 50 dura bakka turreerra hin turre 2018 baay'ee deemnee turre baay'ee abdannee turre baay'ee jabaannee turre ulfina sargannee turre waggaa lamaan kana immoo hagama akka booddeetti deebine akkuma amma dubbanneedha jechuudha. Kanaatiif qeerroon kaleessa akka intarhaamuutti yeroo inni lakkaa'ame akka sanyii duguugduutti lakkaa'ame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe barumsas dhabe ulfinas dhabe deebi'aa akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e lolachaa jira har'as mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye barachuu hin dandeenye qotee jiraachuu hin dandeenye hojii hojjechuu hin dandeenye. Kanaatiif waan inni gochuu danda'u bosona dhaquudha. Maadhattee namitti hin jedhu hin jiru. Dhiibamee dhaqe waan godhuu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf. Kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beeknu nama baay'eetu jira. Abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan. Gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaasin hidhu deebisanii ammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu warratti. Amma nama kana maa bosona dhattee namitti hin jedhu jira. Attamittiin jechuu danda'a. Eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu. Eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba. Taa'ee du'urra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Kanaaf haalli nuyi keessa jirru har'a fakkaata. Mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabate itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti. Mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenye hin beeknu. Kanaatiif
nuyi amma dubbachaa turre kanaan duras nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya mootummaatti maa jirra nagaa buusi uummata kanaaf uummata kana hin dararina hin ajjeesina jiruu hin dhowwina jiraachuu hin dhowwina akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenye kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenye waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenye yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti uummatatu jeeqaa jira jechuu miti uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti kan nuti jechaa jirru haa dhaga'u mootummaan haa dhaga'u nuyi mootummaa adrees gochaa jirra uummata kana nagaan dhowwini yoo akka kanaatti itti fufimmoo isiniin itti gaafachuudhaaf ilaa mootummaan nu dideera akeekachiifnee dadhabne ittimnee dadhabne gorsinee dadhabne nu bira dhaabbadhaa jennee akkuma kaleessaa duula isin waammachuudhaaf qabsoo keenya sagaleessaatti deebi'uudhaaf qabsoo keenya sakaraa cufuutti deebi'uudhaaf qabsoo keenya mala adda addaatiin fayyadamne mootummaa isa darbe sana ittiin kuffisnetti deebi'uudhaaf ammas kanaaf akkasiin beektan barbaada akka kanaatti akkasiin nu hubattan barbaada gara fuulduratti maal gochuu qabna isa jedhu irratti akkasiin quba qabaachaa deemtan nu hojiin keenya mormituudha hojiin keenya mormituudha morkattuudha aangoo barbaadna saba keenyaaf jecha aangoo barbaadna mootummaa Oromoo ijaaruu barbaadne amma Jawaar dubbateera mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu kan risoorsii Oromoo tiksu kan biyya Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu kan daangaa Oromoo tiksu kan akkasii ijaaruu barbaadna mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaaran kanamni kana gochaas hin jiru kanarraati shakkii tokko hin qabaatina kana tiksuudhaaf hin jiru dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu dhiigatu jira eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoona meeqatu du'e laata otoo bilbiltanii gaafa si baatan amma nami baay'een iddoo akkasitti abalu du'e iddoo akkasitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu lubbuutu itti kaffalamaa jira kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti hin danda'amu itti himnaa hin akeekkachiifnaa dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa isinis hin duultu kanaaf dhiiroo waa'ee eenyummaa keenyaallee deebisnee dubbachuu dadhabne yoo eenyummaa keenya waa'ee Oromoos haa ta'u waa'ee saba biraas haa ta'u waa'ee afaan keenyaas dubbanne akka xiqqummaatti lakkaa'ame deebi'e xiqqoo taatan gandatti galtan gadi irrattan akkas taatan jedha nuyi kana fudhachuudhaaf hin jirru nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenyaa maqaa keenyaatii jalqabee beekamaadha kanas jala mureessuun itti himuun barbaada nuti koongireesii federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamna dhaabbi keenya har'a toon taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawatee jira garamitti akka deemus lafa kaawateeti jira jechuudha akka baay'ina keenyaatti akka teessuma keenyaatti akka risoorsii keenyaatti ofii keenya bulfachuu danda'u mirga kana gonfachuudhaaf falmachaa jirra garba namaa ta'uudhaaf falmaa hin jiru sabaaf sablammii biraa wajjin nagaa jiraachuu barbaada garuu harka tokkoon wannoo ta'uun hin danda'amu nagaa namaa kenneef nagaadhaan wajjin jiraachuun barbaachisaadha Oromoon nagaa barbaada nuyi wannoo keenya keessa vaaliyuu keenya keessaati sana keessaati baanii hin beekne ammas kanumaaf qofsoo kanaatiif yeroo waa'ee nagaa yeroo haasofnu nuyi kanaan dura waggaa meeqa duraatii jalqabee tartiiba ittiin deemaa jirru qabna maal jechuudha kun
biyyi keenya rakkateera nagaa dhabeera beela'eera mootummaan nagaa dhowwateera warri diddan immoo mootummaa nagaa nu dhowwate kanaaf hin jilbeenfannu nus waraannee lollee duuna yookaanis immoo mirga keenya deeffanna jedhanii warri jiran immoo jiru kana gidduutti qoonni hin jiru dinagdeen guddataa hin jiru nagaan hin jiru baratamaa hin jiru rakkoo kanatu jira kanaatiif maal jenna nuyi dhaaba warri rukuttan uummataan jechaa jirra miti kana bara uummatatu rakkoo uuma jechaa hin jirru nuti inni tokko mirga isaatiif falmataa jira inni tokko immoo ani mootummaadha jedhee waraana labsee jira kanaatiif lamaan keessan iyyuu dhaabaatii bakka tokko taa'atii gara mareetti deebi'a kanaatiif national dialogue yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo waraanni TPLF mootummaan taa'anii dura haa mari'atan waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya miti qawwee kennaa hin jenne nuti qawwee keessan kennaatii taa'aatii mari'adhaan jenna qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa marii hin barbaachisu eega kennanii kanaatiif lafa jirtan jiraadhaati waan qabdan qabadhaati taa'aatii mari'adhaa egeree biyya kanaa irratti taa'aatii mari'adhaati murteessaa hin baasu TPLF wajjin waltumanii daaraa wal godhanii wal mo'uu dadhabanii tomma deebi'anii taa'uudhaaf jedhu mootummaan immoo TPLF wajjin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin ni naasa'uu jechaa jira nu immoo maal jenna haasa'uun dirqama adda bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun dirqama dhukkuba wal fakkaatuuf qoricha adda addaa hin kennan achitti mareetu baasa eega jedhameeti lolaa fi asittis mareedhuma duwwaatu baasa dhaanii mari'achuudha maaltu bosonatti sin geesse ijoolleen achi jiran koo baay'een isaanii namoota digrii qabanidha namoota beekumsa qabanidha namoota hawwii guddaa qabanidha namoota abdii guddaadhaan baratanidha namoota gara fuulduraatti karoora guddaa qabanidha namoota sammuu hin qabne miti namoota bosona keessa taa'ee muka nyaate agabuu buluudhaaf namoota fedha qaban miti garuu roorrootachitti isaan geesse roorrootu isaan galche bakka sana kanaati wajjin haasa'uun barbaachisaadha maaltu sin geesse yoo maal guutame deebitu jedhee mootummaan taa'ee wajjin haasa'uun barbaachisaadha barbaachisaa qofa otoo hin taane dirqama jennan dirqama yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti taa'anii wajjin haasa'uun barbaachisaa nagaan bu'u akka bu'u yoo barbaade mootummaan akkuma TPLF wajjiniin haasa'uu jalqabe yookaan karoorfatee jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'ee gaaffii isaanii keessummeessuun dirqama isa jedhu kaasuu barbaanna jechuudha. kanaatiif yeroo qabsaa'ota yeroo tokko akka gaariitti utoo hubannee gaariidha namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba akkuma dammaqetti dhufa namuu akkuma dammaqetti gatii baasaa dhufe hundumtu namni gatii hin baasin iddoo kana ga'e hin jiru namni dhiiga ilmaan isaatiin dhiiga obbolaa isaatiin utuu du'aa jiru utuu ajjeefamaa jiru utuu dararamaa jiru biyyaa bahu utoo biyyaa bahaa jiru karaa wajjiniin taa'ee araaramuu kan barbaadus hin jiru araaramiti amma taa'anii haasaanii waan walii kennanii waan walii fudhatan walirraa fudhachuudha haqa walii deebisuudha amma haqa walii deebisuu barbaachisa jechuudha kanaaf qabsoon keenya kana fakkaatti kaafaawwan yeroo nuti mana hidhaa turre paartiin keenya akka danda'e hojii hojjechaa turre achiisa baane akkuma Jawaar dubbate paartii keenya Oromoo fakkeessuu ture yaadi keenya Oromoo fakkeessu bifa kamiin iyyuu Oromoo waan fakkaatu gaafuma laalan kun paartii Oromooti
akka jedhamutti san ijaaruudhaaf yaalii guddaa goone milkoofneerra mooti. Paartiin keenyaarra paartii Oromoo fakkaatu bifa kamiin illee qeequun hin danda'amu dhugaa isaa dubbanne. Maaliif maal hojjechaa turtan isa jennan sanarratti biizii taane isa achii gaane immoo dhufnee isin dubbifnee isin galatoonfannee humnaan isinii waliin eega mari'anneen booda hojii keenyatti galuudhaaf dhufne. Kana nu hubadhaa. Hin turtanii hojjettanii hin fudhanna. Eega baatanii hin turtanii kana gochuu diddanii hojjettanii dhuguma hin fudhanna. Utuu namni du'aa jiru, utuu namni akka kana dararamaa jiru, xiqqoo miila keenya harkisuun keenya noolle dhugaadha. Isa hin fudhanna. Wanti nuti darbatamu tokko abdiin waan nurra tureef akka ta'e nan beekaan. Akka kanatti hin fudhanne. Abdiin waan nurra tureef. Akka abdii sanaatti immoo akka abdatamne sanaatti immoo saffisan sanaan sababii deemuu dadhabneef yoo nu komattan maa nu komattanii hin jennu. Yoo nu loltan maa nu loltan hin jennu. Yoo jettanis nuyi qabsoo keenya hin dhiifnu. Eewufiyyuu jennee manaa hin baane. Gabrummaa hin barbaannu nuyi akka dhuunfaattis taanaan. Waanjoo hin barbaannu. Kana jala mureen isinitti himu. Waanjoo ormaa hin barbaannu nuti. Kanaafi ammas nu bira dhaabbadhaa. Nuyi qabsoomatti jirra. Araaratti hin jiru. Barcuma nama jalatti qabuus hin jiru. Kana siyyaan. Kana gochuus hin dandeenye. Utuu nuyi kana barbaanne akkamitti nu dhiiftu sin? Akkamitti nu dhiisuu dandeessu sin? Dhiiga namaati kun utuu sin nu dhiiftanii Rabbiin nu dhiisu kan. Rabbiin nu dhiisu. Hin danda'amu. Kanaaf ammas wal abdanna wal amanna wajjiniin haa sochoonu. Gaafa nuyi karaarraa jallanne gaafa nu eeddanii nu dhabdanii eessa jirtan isinii maal taatanii kummaa badee kummaa karaarraa jallateedhaa nu gaafadha. Nu gaafadha eenyuun iyyuu sodaatina. Maal taate ati maal rakkoon kee jedhaati nu gaafadha. Garuu nu obsaa amma hojii batti jirra ittuma jirra hamma asii deebinutti nu obsaa. Kanumaan jechuu barbaada. Gaaffii fi deebiin gara booddeetti yoo jiraate keessummeessina. Baay'ee isin jaallanna Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaan isin jechuu barbaada. Keessummoota keenya lamaaniinuu hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Namni hedduun kan eegaa jiru yeroon gaaffii fi deebiin jira. Yeroo gaaffii fi deebiitti dun darbin dura keessummaan manaa abbaan siitii kanaa nu bira jira. The mayor of Minneapolis, Mayor Jacob Frey, is here. I would like to invite him to the stage to say a few words to the guests and to all Oromo communities gathered over here to celebrate the welcoming. Shab God Asimadda. Jurtu Oromo! Jurtu Oromo! Jurtu Minneapolis! Jurtu Minneapolis! Akum Gipta Faea! Ani Jacob Frey, Mayor of Minneapolis. Galatoma. Thank you so much, everyone, for being here tonight. It is an honor to be present with you. Baga Nagan Dufda. And it is a great honor as well to be back here again now several years later with our heroes, with our friends, Jawar Mohammed
and Bekele Garba. I have to say, you look younger even than the last time that I saw you. Somehow the time away has been good for your weight and your skin. But to have you back in Minneapolis is such a great honor, and I remember about 1 year ago, I was here with my friend and colleague, Councilmember Jamal Osman, and we were putting out a resolution or a proclamation describing the importance of releasing the political prisoners, of making sure that anybody that was speaking out in righteous form in Ethiopia or anywhere else for freedom and for peace, they themselves should be set free. That was just 1 year ago, where the Council unanimously passed that resolution where we stood against violence sponsored by the state, that we stood for access to unimpeded humanitarian aid that we need throughout the world, that we had restoration of communications services in Oromia, in Tigray, the release of all political prisoners. And of course, we were asking for an independent investigation into the crimes perpetrated by the Ethiopian government for free and fair elections, and making sure that anybody could participate. These are the underlying democratic principles that we stand for here in Minneapolis, and we are so proud to be standing for those principles with each and every one of you. And so I don't want to make longer what I'm sure has already been a long ceremony, but Galatoma, I'm so proud to be here with all of you. I want you to know that I, as the mayor of Minneapolis, our Minneapolis government, and everyone here, we stand with you. We are proud to partner with you, and it is an honor to stand up for peace. Galatoma, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mayor Jacob Frey. Can you please just welcome Jacob Frey? Thank you, Mayor Jacob Frey. It's not only Mayor Jacob Frey. There are quite few people that have been advocating for the release of prisoners and helping Oromos in many aspects. We recognize and we appreciate Senator Kerry is also here. I would like to invite Senator Kerry to the stage to say quite a few words. She has been with us. She has been helping our struggle in many ways. So I'm inviting Senator Kerry to the stage. Hello, everyone. Did I have that right? I'm going to try to get this right. And I'm looking at Senator Hoffman down there. Is it Gertu? Gertu. 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 Thank you. It's such an honor to be here with you all. Thank you, Senator Hoffman. And it was such a privilege to be there last night. Senator Hoffman and I have been working with this whole entire community, Tashidi, Dr. Opsa, and everybody to get you back home and to get you free. And so being out there on those hot days and seeing mothers cry because of what was going on back in Ethiopia
We are here to tell you we stand with you, we stand for peace, we stand for democracy, and we will continue to be with you so that everyone is free and everyone on this planet is free. So thank you very much for being here. Thank you for letting me join you. And thank you. So glad you are home. All right. I'm short and sweet. Okay. Thank you. Thank you so much. I'm handling multiple stuff at the same time, so thank you, Senator Kerry. Thank you for standing with Oromos. Next, itti aansee sa'aatiin mana kana keessa ari'amuudhaaf daqiiqaa I think 25-30 nu hafe gaafiif deebii godhuudhaaf itti aansuudhaaf jirra. Garuu nama tokkotu nadhiisu yoo asii bahe namoota nadhiifne lamaantu jira. Lamaan san keessa yookaan tokko dubbisee lamaan dubbisee san isintu murteessa. Daqiiqaa tokko qofa as dhufee jirtu Oromoo qofa jedhee daqiiqaa takkitti dubbatee akka bu'u yeroon geessee gara naaf feera. Yeroon geessee. Maayikati yana harkaa butte jedha. Jirtu Minnesota baga jiraatanii hundaa ol waan gootan hundaaf waliin dhaabbattanii tokkummaan osoo qorra aduu roobaa fi fixeensa hin jedhin dubartiin ulfaa tempereechara digirii seelshiyees digirii faranaayitii 111 keessa DC keessa dhaabattanii hijaaba uffatanii osoo aduun isin tumtu osoo dafqi isin irraa xururamu urga guyyaa haqqeen warkaa nyaatan irraa kaatanii hayyoota keenyaaf warri sagalee taatanii hedduu galatoomaa baga gammaddanii. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessa yeroo nuti asitti sagalee taanu asii Oromiyaa wajji ture hanga Jawaar hidhaa ba'utti mana kiyyattiin galu jedhee hangarraa Ameerikaa keessa Itoophiyaa keessa ture mee hamilee nu dhaha nu wajjin jira mee takkatu wallaa ka'ii leenca akkasii qabna. Galatoomi hundaa ol rabbiin guddaan dhageeffadhaa Oromoo yoo tokko taane wanti nuti hin goone hin jiru. Yoo isaan biyya hojjetani nuti Oromoon biyya alaa jiru sagalee saba keenyaaf ta'u deebi'aa waadaa galaa. Yaa Rabbi tokkocha ani galanni waan biraa hin godhu waan biraallee hin jedhu sagalee na wajjin ta'uudhaaf Jamaal na wajjin hin hafne bashannantuu ni beeytaniimi mee takka hamilee isaaniif kennaa. Dhugaa dubbachuuf kana waliin dubbadhu sa'aatii gaafiif deebii dheeraa barbaaddanii akkuma keessan Jawaariin akkuma keessan ani isin agarree amma argaa jira isin wajjin asirratti. Isin booda wanti kophatti nuti agarru gammachuun nuti kophatti qabu yookiin yeroon geesseen kophatti qabu hin jiru jechuudhaaf hayyama yoo ta'e haagii Jawaariin barbaada. Ulfaadhaa. Jamal Kotas, Jamal. Yeroon geesseen promisii isaa kippi godheera daqiiqaa takkitti fixee Jamalis daqiiquma takkittitti akka daddafee fixee gadi bu'u abdiin qabaa Jamal. Jirtuun Hacaaluu Hundeessaan nu yaadachiifti zalaalam ilaa hanga jiraanyutti waa hundi dura galata Rabbiif galchina Rabbiif galanni haa ga'u. Oromootiyyaa Minnesota gammaddaniini baga Rabbiin nu gammachiisee gammachuu walitti nu haa dhaabuun ja'a. Dhugaa gammachuudhaaf waan hin dubbadhu hin beeku har'a waa hunda dura Rabbiif eegaan galata galfadhe baga Rabbiin nagayaan hidhaa keessaa fi du'arraa isin baaseen jaan obboleeyyan keenya hayyoota keenya Juhaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa akkasumatti kanneen hidhaafanis hidhaarraa Rabbiin waa baasuun ja'a. Obboleeyyan kiyya kanneen gaafa aduu jabduu san
isin cufti warri as keessa jirtan tokko nu jala hafeen beeku Minnesota tana keessa kan covid namni guyyatti kumni meeqaan tamluuf dhumu kan abaaboon teenya nu biraa dhumtu isaani jecha ilmaan keenya mana dhiifne yeroo namni guyyatti nu biraa dhumu hiriira ba'aa turre haga warri biyya tanaa maaliin sodaatanii uummanni kun hunduu takka nuti immoo waan nutti nu jiraa jechuu gootawwan keenya kanaatu hidhaa jira gootawwan keenyaan dhumaa ture dinqisifee abbarayyan kiyya dinqisifee gaafa aduu jabduu san hiriira ba'aa turre osoon qaanfatin osoon sodaatin waa takkallee kabajaa gootawwan keenyaaf qabnu hangana jeen ibsu danda'u yeroo waan hin qabneef haganuma jeetin irraa bu'aa waan na dhageeffattaniif galatoomaa akkasumatti waan qabxii takka tanin jechuu barbaadu our senator John Hoffman for a long time he fight for us I want to say thank you very much hedduu galatooma asitti ka argaa jirtan bashannantu egaa namni hin beekne hin jiru pirezidantii ooyaas turte amma immoo itti aanaa pirezidantii waldaa koominiitii oromootis isinis akkasuma daqiiqa takkitti waa jettee gara gaafii fi deebiitti itti aansina. Galatooma Oromoo jirtu galatooma duraan dursee ijaan si arguu kiyyaaf hedduu takka gammachuun dhaga'ama. Akkasumas Jawaar Mohammed yeroon jalqaba ani ilaalaa guddadhe TV irraa ka'e 2014 gaafa Oromo First jechuu ture san middle schoolin barachuu ture ooyaa keessa turre ooyarraa performance goone akkasumas Minnesotatti carraa arganne galle alhamdulillah rabbil alamin biyya kana guddadhe afaan Oromoo dubbadhe haga dhummaa qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa jedhanii qabsoon ni qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmoo itti guddisnaa jedhame garuu ilmaan ittiin guddisu'an akka qeerrootitti akka qarreetitti ilmaan teenne itti hin guddisnu itti nu guddistan lafaa kaane humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan galatooma hedduu galatoomii itti aansuun Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeruun gaafii fi deebii akka carraa kennuudhaaf keessummoota wajjin garana nu dhufu keessummoota nu makamu Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeera carraa gaafii fi deebii ka isinii kennu isaanii gaayidis ka isinii godhu Ustaaz Naasir Hamzaati. mana kana keessaa bahuudhaaf daqiiqaa 20 nu affeera daqiiqaa 20 tanatti waan maneej godhamtee jechuu danda'amtu qofa obbo Baqqalaan waan hedduu isinii deebisaniiranii odoo hin dubbanne hin deemnu akka hin taane waan ka'uu qabu qofa obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis presenteeshinii isaanii keessatti waan hedduu isiniin jedhaniiranii gara Ustaaz Naasiritti carraa dabarsee gaafiif deebii kan akka nu hogganan isaanii kennee jira. Bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فارون قالني خربي سبحانه وتعالى تكو أرقني تقمني وبليان كن يكاكليس نبرا كفنيس كاكليس مكين الرا buufamanii ajjeefamaniis yaadachaa ammallee keessattuu qaama adda bilisummaa Oromoo kan harkarraa 99 kan mana hidhaa keessa jiru yaadachaa ammallee duraan dursee maqaa rabbii 99 ummata keenya kan nurraa kufe hundaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala warra haqarratti kufeef rabbi dil isaanii hadiisu rabbi araaramuuf ربي جنتها خنوف خنجرو ربي مدأسانها فيسو ربي بيئسان الرت ورى نجيان جرات ربنا هاقول جرى نواتكن صداتنا ونقاف تشاجرو مرقنا ماتي ميتي حق أنا ماتي ميتي حق أكين وربي نوخني وربي أممان نوخني خنوافو بل إنان قيان خنا ألقم منو قيا أرومو في أروميان
dhibbaa dhibbatti bilisa taatee bilisummaa isii handhurfatte. Garuu gammachuunii fi gaddinis wal faana waan jiruuf wanni nakkanname kun dalagaa jabaadha, hojii cimaadha. Sa'aan asii qabnu sa'a gabaabaa waan ta'eef gaafii keessan irra guddaa obbo Baqqalaa Garbaa deebise na fakkaata. Yoogaa ammallee nutti haftee jettan Jawaarilleen ibsee jira. Takkarra lamarra Jarmaniitti Firaansiitti mammaakni sun badaadha malee wanni gargar yoo ofitti haadhan waan biraa namatti baasa. Kanaafuu gaafii hireen isnii kan namaa gaafii hin gaafatamin gaafii addaa gaafii haaree nama qabuuf dubartiirraa nama 5 dhiirarraa nama 5 akkam jettan walii gallaa dubartiirraa nama 5 dhiirarraa nama 5 gaafii addaa tadila ammaan gaafatamin irra nutti hin deddeebiinaa waan jedhu irratti walii gallaa hawwootiif haa kan nu dura ayyee yeroo naaf ni jaa yeroo keessan ayyee absharshaan maayikii isinii kannina maayikii warra qindeessitan pilaasmoo gaafii daqiiqaa takkitti wal taanaan isin kaatu godhan galatooma dubbii galataa ta'e irra deddeebi'ee namni galatoomaa jiru sun osuma jirtu maaliif manguddootaa fi hayyoonni already waan jaanii jiraniif isaan isinirraa nyaadhama kallattiin gara gaafitti takka yaada qabdanitti achi dabra not too much explanation gara hawwootiin irraa eegaluu deema haadha otoo as bira maayikii isinaaf kanni haadha teenya haadha dhiiraa tanaaf dura hawwootan finneeti dhiira dabare inshallah seera jedhamee daqiiqaa tokko jedhamee namni hundinuu daqiiqaa tokko yoo dabarsitan dhiifama hojiin sa'aatii waan hin qabneef maayikii isin harkaa fuudhaa narra ilaalina. Ayya gara gaafii xiyyaa deema obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa baga nagaan nuu dhuftanii baga mana cinqaa san keessan deebaatanii baga nuu dhalattan jechuudha. Ani gaafii xiyya ji'a kana guyyaa jaha kaafaawwan waajjira bananne jettee bakka maratti gammachuu ibsitee aanaa radeemtee oofisa isii bante oofisa isii daandii balamaaf jaha akka cufame san jechuudha. Amma koo hooggantoota kaafaawwadhaa ka oofisa banan bakka oofisa bananitti hidhatti guurutti jiran. Isinoo garaantii maalii qabda yoo biyyatti galtan? Bakka sanitti isin deebisan ani ka jedhu namni waajjira eeyyamee deebi'ee nama hidhe isin garaantii maalii qabda ka uummata kana sochoosutti jirtanii? Kanaafuyyuu gaafii kiyya silaa baay'eedha amma daqiiqaan qabu galatooma ijoo waan hin gaafatamee waan ta'eef. Yo hawwoti taate qofaan qabas. Hawwoti gama mirgaatiin keessatti qofaan taate namni gama dhabeef dura dhaabbata. Achi gaafa yeroo keessa nama ol kaase gaa'oon. Assalamu alaikum. Yo har'a dhufuu keetiif baga gammannee adeemnee santuulee seellee amma akkuma maraawatti si gammannee baga rakkatee yaadsi baase wattuu gammannee baga gadhuuftan. Ani immoo gaafa isiniif hin qabu Baqqalaa Garbaa dhugaadhaan cufa nu deebisa. Hanqanu buusutti Awurooppaatiin kaasitu deebisee jira. Waan hin gaafadhu warra barataa keenya hoogganaa keenya cufa Oromoo kaas jiru ka biyya jiru haalee jiru cufa akka barataa keenyatti lolli waan hin gaafadhu. Miidiyaa gubbaa teessanii maaliif wal balaaleffattan? Wal balaaleffatina takka ta'a hoota gaba dubaatti wal gaafadha afaan Ingiliziiti afaan Amaaraati akka sabni biroo nu dhaga'utti bakki teenya gabbaastanii liminaan diganaa nama conqolfamee nama bilisoomee miti ammoo antanii kadhannu isin hunduu dubaan dhufaa wal gaafadhaa malee miidiyaa dubbatti barataa
keenya kan baanee tanaan si gaafadha. Misooma Jawahar baga dhaqee ammoo dhuftan hafallee rabbi subboota nu haa baasu abaa'oo ta'ellee rabbi nu haa bisu. Namni sadaffaa hawwatura. Hawwatura namni sadaffaa. Thank you. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo baga dhaqee awwaala gadi deebinee Oromoo baga dhaqee awwaala gadi deebinee baga duubaan obboleeyyan keenya Jawaar keenya baga dhaqee hambaatee yaada kalaa garbaa baga dhaqee hambaatee baga dhaqee deebisee jedhee wal nu garsiise gaafii hedduu isinii qabnu isiniif dhiifne isiniif irra kunne wanni irra kunneef haacaaluu yaadadhe yoon gaafii takka gaafadhe guyyaa gaafatame osoo odeem kun nurraa du'e nutti haafu nakeessa jiru nutti haafu ibtura isin keenya waan isiniif fakkaatu Oromoo ta'u dalagaa jenne eebbaan isin dhaggeessine baga dhaqee dhuftanii wal agarree waan isin hojjettan isinuma duuba teenyeetu waayin isin dhaggeeffannaa isin bakka haftuu nu geessitanii kheyrin isin jala adeemtu baga dhaqee wal agarree Namni dubartiin afuraffaadha. Injiru. Okay. Okay. Right there. Yang gisi. Balik kasa. Balik kasa. Segini. Amdia. Nama tu dua si dura masa tu. Okay. Ani gafis kamu Johani di bakal ada tu. Hegere derela mal fakati. Especially negotiation akan bodan ti amna ja keras gati itu dia mungkin kamu nak orangnya jadi jadi fakati. Gafi kena jalan mandiri tu please. Okey. Dua. Akan hilang dekat tempat ini senaga ni. Mana tu orang bahasa tu kan? Beri ira. Kalau saya gafi punya umat orang akan melakukan saya kesal jadi dia. Gafi lama fa opo kalau terbagi opo Johar Muhammad umat orang tulis hal mamure hal kabure kabot kena kagawang kena bersisa tuansan ke atas dia biar dia lebih orang boyo aja ni kalau ni aku isinya ada jadusan kami balik juran lalu jatuh rumah ni ada burung yang pilih sorong kasih kena rasan pilih sempat kamu yang boleh hidup hidup no boleh hidup yo kamu yang nak hidup fotam yo hidup fotam sabi warane kamne sabali sabi warane kamne tufatama sabi tokuma kamne tufatama tokuma rabbi no hakenu sankala chugamna gabi na mafamo mata orobo debisne hida chinna male irahi kachina sabat kurtisan fudan arnas kor salam alaikum nama mali bakka takawti walitin kamne wari ira halte kemale ne dumate Shafi Ref Dura Base, walkes wala. Now sir.
Hey. Ini gazetesi poliskan. Anak kita ani yang muslim, dua muslim orang ini orang rumah ini. Waktu itu kami, waktu itu kami. Boleh umat muslim itu kami berada di orang rumah ini. Charles, nah osa. Wanita asal apa itu mungkin? Wanita itu berada. Istimewa itu surban. Waktu itu surban. Asal syarikat. Abraham, come forward here. Come here with us. Come here with us. Okay, Shafi belakang ini. Nama Shafi selektor. Syekh Muhammad Asmud Shafi Asmud berupa warna tinggi teska. Tinggi rata masuk. Ayah, warga masih nak ingat yang mengkasih curfa, nama dia jadi sudah kali segera nama sana terus sekian. Sagaleda اتقاء
የተከበሩ የኮፈኮሩ በርስ በቀለ አጥሮ አቦ በቀለ ደባና ጃዋር በትግራይ ላይ የደረሰው ጂኖሳይድ እርሶ ድርጅታቸው ወደ ስልጣን በመጣ የትግራይ ህዝብ ጂኖሳይድ ብሎ ይቀበሉታል ወይ? ለተቀበሉትስ ለትግራይ የደረሰው የሞት ሳይኮሎጂካል ኪሳራ ውድመት ኢኮኖሚካል ማሳር መስጠትና የትግራይ ህዝብ ከዚች በላይ ያገራሉ ካለ ሪፈረንደም ቢል ያለ ምንም ውጊያ እድል ትፈቅዳላችሁ ማለት ጥያቄ። ቀጥሎ የኤርትራ መንግስት በፊንፊኔና በኦሮሚያና በትግራይ እንዳለ ያምናል ወይ? ሶስተኛ የመጨረሻ አትጃዋር በቅርብ ጊዜ ባለባቸው ጥያቄ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በሚል ስጋት ይመስለኛል የአብይ ደጋፊ ሆነ የኢንላንድ ኦሮሞ ትግራይ ተወላጆች ይህን ነገር ግልጽ ቢያደርጉልን እና አመሰግናለሁ። ሌላ Please hold the back to the right and stand. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلام واحد لهم ببشر بعد دقيقة كان خنما مليون ميكان كان دوبجر جافيك يا كما شكله كم قال علمنا ما تقو دلقنا ما تقو تنبون دلقنا وبلغون كي دلقنا تكسان بونسيتي نولي بونسيتي تاتيجر شكي دكتور مالك جوهري في ولين وفدتك أبسواني من هي سنة وصو أمة قرآن وتسلابة أيوم مساني نبي سامبيو دلقا إسانيتي أمة قرآن وتسلابة دلقا إسانيتي مولتني جران هافية غافينتيا أرانتنا ديبيانيتي نجايا بوس نجان نجايا بوسهم برباتشي سود برب نيز نجالنا نجايني إرّن برنجلان نجاين تاتو بيها قوة كبادا إيه wait hold on let me finish yes let me finish غافين أنفي تدا نجايني إرّن برنجلان نجايا الدنيا هركض ويتيف نجايا الدنيا جبدون هركض جراتيف example تنفتحوا دندسو نجايا بوسيسا فلسطيني في إسرائيل الدجرتو هيا دنو أما الصدم يفدمته فلسطين إروان دبدف هي حركة سيدا دبد نوتيسيو إرهن كبانة حكا هن كبانة نمنينو فحكا خينينو خنو انجرو بلسم من خدادان هن أركم توجه شوية وانبوكن إرسا إن برباچس غافي كيسا قوفا إرسا كتي تنجر كل نور ديگو بيغا Tole galatoma gaaffii nani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaarraa Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirti fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali? Inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaasiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'u? Inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha. Dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama? Isa kana akkamitti wabii godhattani? Inni dhumaa wannoo jechaa jirtu mootummaa wanna kana negotiate goonaadha.
akkamitti negotiate gochuu dandeessu aangoo maalii qabdu isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroon qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu haala kamiin immoo dhimma kana negotiate gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummeessaatti fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama galatooma. Angaaf makiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama wanni sautii isinitti ol fuudheef wanni Oromoo cabse warri lafa odoo taa'u kan lafaan achitti bahee nama wanni ja'a amma gartee wanni diisitti dalagame wanni obbo Saamuul irratti dalagame waan qalbii namaa cabsu walaakin ammoo yeroon geessen asitti gartee ummata Minnesotaatiif maqaa itti godhe yeroon geesseedha isan galatoonfadha rabbiin umrii isaa haa dheeressu abbaa ilmaan isaa haa godhu karaa sheekotiitiin ustaad Naasir illeen gartee bakka tanatti gabbee akka ulamaani keenya gabba'u kan godhe haa galatoomu ammoo gartee Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa baga rabbi isin baase nuti odoo isin achitti isin kenninee jirra duutan jennee gartee dhiifnee jirra jarri kun gartee ni baanii ni garran jenne baga haadha teessaniin ilmaan keessanitti walitti isin deebise dhaamsan qabaa dhaamsa ijoollee Walloo hidharraa qolataa Ibroodha Walloo ergeetu jira karaa gartee yeroon geessatiin isarrattan ergaa Jooharii obbo Jooharii nu gahaa jedhanii inni akka isiniin gahu tan ammoo aakhira biyya tana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo Alamuu Simeedha kagartee ituu fi Karrayyuu waliin fixe kajoollee Walloo fixe achi jiru odoo Awwaluu Abdii kadhuufun irraan citin Baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta Joohar Muhammad akkamitti nagaa godhuu barbaaddan ana abbaa leencoti sin galatoonfadha telefoona kiyya takkaa lafatti ilaallee sin galatoonfadha obboleessa kiyya naa jiraadha abbaa kiyya Joohar obboleeyyan kiyya hundi keessanuu naa jiraadha umrii naa dheeradhaadha gartee galatoomaadhaan isiniin ja'a. Gaaffii akka isaan jedhani gaaffii uummata Walloo kan jedhu already pireesideenta Jawaariin dhaqabee jira gara keessaatti isaan yaada irratti ni kennu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya Baqqalaa Garbaa fi Joohar Muhammad illee duraan dursootti baga rabbiin lubbuu isin baasee biyya tana isin fidee ahalii keessan kanaan rabbii wal isin agarsiise isin jedha ta lammaffaa namni angalaatoonfachuu hedu isinitti hin dheeressu waan angalaatoonfachuu hedu ijoollee gaafa Joohariin halkan itti duulan dhumnee asitti awwaalamna malee jettiin deemne itti san namni waan isii dubbatu hin jiru ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafte ta lammaffaati obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu
neber duune awwaalamna malee arrarraa qabnee Itoophiyaa dhaga'uun feenu waan kana lamuu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee malee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa uumnattan nagaa uumna jedhee Jawhar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbee isaa rabbi baase bagbi nagaan isa deebise yaa obboleeyyan tiyya walin sobnu kan bilis tikko mana eegal billa alayk gaafa biyyatti galan baqqalaa garbaa waliin wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan waraanni sun summii nyaachisanii dhume namni waan jara sanii dubbate jira hin jiru arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsinaa lamu salaamu alaykum waan uummanni jedhu dhaga'uun hin feena nuti waan baay'ee amma qabsoo yoo fudhannee fi nuti duraan dursa waan isin nu beekuu qabdan tokkotu jira koongireesiin federaalawaa Oromoo jalqabuma jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beennu har'as hin jennu gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneera waan haaraa amma uumnes miti kun armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreera nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti ka deggeruu barbaaddan deggera maallaqaanis deggera qaamaanis deggera mooraaliinis deggera dippiloomaasiidhaanis deggera waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha yoo kan keenya hin deemsisa haga tokko hin deemsisa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf nuti oopshinii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra kanaaf uummata keenyaatii fi waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha isee kana duwwaa akkasin nuu beektan barbaanna waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisu hin jenne nuti isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru
waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee poolisiitti makatee waraana raayyaa ittisaatti makatee inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'aa ka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin waan uummanni jedhu dhageenye uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhame abalu hin ta'u jedhame kufaa maal jecha eeruun kenname achi keessatti maqaan keenya eerame eega isaa walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofne achi keessatti hojjenne akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofne maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture maaliif gaafa sana abii waa inni ta'u hin beeknu lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti isaantu walii gale walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya namannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedhe baay'een keessan quba qabdu waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra dhannee ilaaluufis yaalleerra biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra miidiyaattis beeksifneerra uummatattis beeksifneerra mootummaan nu ganeera waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru kan rakkoon adda addaarra ga'ellee hedduutu jira kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti nagaa buusa jenneerra maaliif kan walajjeessaa jiru Oromoodhuma ture kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra haala kanaatiin ture gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi no gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse kanaatiif waan kun hin hiika jedhu abdii ture gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti na laaltaniif gaafa sanarra har'arra ta'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goone dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya
otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan utuutu waamamtanii Oromoo lamatu warra kutaa jira itaaba Jorshuumiin gaafa sana ture sarra jirus Oromoodha muummeen ministeeraa Oromoodha inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra and for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'ee mimmaan buusee boo'eera gammachuudha jechuudha qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa walii galaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa rabbi si haa galatu hin jedhan kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaadeen gaafa san kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaa yookaan hin fudhannan iyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaallaa turre jechuudha kanaaf kana isinumaaf anniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan sanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taane muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seennes eega sana boodan eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu osoo nu ari'u osoo nu hidhu osoo hojiidhaan nu baasu waajjira keenya osoo cufu waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra hidhaas fudhachaa jirra rakkoo jirus fudhachaa jirra maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliis hin gaafachuudhaaf miti psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru traumaa isaan keessa darban beektu hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafa jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6ti umrii isa gaafa tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafa hidhamuu gaafa jalqabu jechuudha eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra habaasuu haa dhiisuu hin beennu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha gaafa sanas qulqullummaadhaan goone yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaatiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan garuu kanuma jechuu barbaada የትግራይን አስመልክቶ አንድ ወንድሜ የትግራይ ጄኖሳይድ ለምን አልተናገራችሁም ወይም ከትግራይ ጋር ተያይዞ የእናንተ አቋም ምንድነው ትግራይ ምርጫ ሲያካሂድ ሌላው ደግሞ የድሮውን ይሄ ዩኒታሪስት የሆነውን ዊንግ የሚደግፍ ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ኃይሎችን እንደ ኦሮሚያ ኃይሎች እንደ ሶማሊያ ኃይሎች እንደ አፋር ኃይሎች እንደ ተበደሉ ህዝቦች ኃይል አጋር አድርገን ነው መንቆጥረው ስለዚህ የትናንትናውን ሁሉ ረስተን ዛሬ የትግራይን ህዝብና ፓርቲዎችም ድጋፍ እየደገፍን ነው ያለነው ህዝባችን በያለበት ትናንት የተደረገበት ነገር ሁሉ ረስቶና ወደ ጎን ትቶ ዛሬ የትግራይ ሰዎችን እየተንከባከበና በሙሉ እየደገፈ ነው ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የምንገናኝ ህዝቦች ነን እኩልነትን የምንፈልግ ነን ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ውስጥ እኩልነት የእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን ተሳትፎ ኖሮን የሁላችን ባህል የሁላችን ቋንቋና የሁላችን ማንነት የሚታይበት አገር እንድትታይ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ከትን በሚወጡበት ጊዜ ምርጫ የራሳቸውን ምርጫ በሚያደርጉበት ጊዜ ከደጋፊዎች ውስጥ እኛ ነበርን ለምሳሌ መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስንል ነበር ከዛ በኋላ በትግራይ ላይ የተፈጸመው ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለን በመሟገት አንደኛ ደረጃ ይዘን ያለ ነው ትክክልም አይደለም ብለን ማለት ነው ግን ጄኖሳይድ ብላችሁ ለምን አልጠራችሁም የሚባለው ጄኖሳይድ የሚለውን ዴፊኒሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ጥናት ይፈልጋል ከፍተኛ ጥናት ይፈልጋል ሩዋንዳ ላይ የተደረገውን እልቂትና ፍጅት ጄኖሳይድ ብሎ ለመሰየም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው ረጅም ጥናት ነው የወሰደው ስለዚህ
ይሄም ተጠንቶ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው ወይንም በጄኖሳይድ ደረጃ ነው ያለው የሚለው በጥናት እስኪጣራ ድረስ እኛ ከፍተኛ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው መሆኑን አክኖሎጂ እናደርጋለን። ያንን እንቀበላለን፣ ያንን እንስማማለን። እና ጄኖሳይድ ብለን ለመጥራት ግን የኛ ፋንታ አይደለም። አትሊስት ይሄ የፕሮፌሽናሎች ወይንም ደግሞ ከጥናት በኋላ የሚሰጥ ስያሜ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንትሜ በርኬሽኒ ሳስር ቁቱላ የንሮ አውሮፓ ነራ ሩብስተ ነገዲ ka buleti ya chihafte wae hoganonne ke isa hida jirani lama jirani tegar mudulana itu medam hira muda ajeva muda tuma muda opoine kapsot se akka kaavawti adan nodakam roro ita acunca jalain bakan sudanne dua muda kenya terdande tokommo bidhamne dibamne mo bakal himbakan nu simbakan ini je churu anabi hoganonni kenya hoji itu bukan wajira cuman jatami kana uga cuman kabira bannu cuma wata yo asi cuma kana ban yo wajiru cuman muka jalan nama kenya kamne dubbim namale ga erom dula tema tule sayo agartan galma uga isa stadium in luar kan ras da handar itu bisa tuh pudani di ashwaba itu kan stadium nuti abso jenne wan puranu iba nurra kham hundu mau to tana irda mudaf hojjata de jirra hojjanne istijabana yetu ka ayonni wala ramsu hogaron wala ramsu yatarim mujhe akka faaditi kodum kondakta namusa ayyu tokkos hogana tokkos daaba tokkos hin ramsinus ekase or baisi kesan desi yoon warram sanimmo irram kaaname qaamni keenya gogaan achaati ni beeytanii akka hamaatti fillaanu ittilleen aarru arra walii galuu baannaan boru walii galla mara qoonni jiru amna qabsooti nuti garuu nuti iyyan nuti wacan nuti duulan jenne hojii keenya irraa sakandii takka duuban dhaabannu itti bufnaa jechuu kana beekamuudha. Isin garuu osoo akka keenya taatanii jaalanna osoo wal arrabsuu baattani osoo wal xiqqeessuu baattani falmii qabdan naamusaan osoo walii dhiyeessitanii gaariidha. Nu garuu akka beetanii dhukkee nurraa kaasaa kan hayyama qabdan maa yaadina. Akkamiin warra mootummaa kana amantanii osoo amannee hidhamna nu rabbi ummata malee waa biraan amanna ummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u garuu aangoo qabanii humnaan aangoo irra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma baqqalaan jetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna mariidhaan wajjin taa'ee mari'achuudhaaf qophiidha. Maaliifi gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraallee isin barru dachii irratti waliin lolle ooyiruu daangaa walitti dabare akka ajaa'ibti wal jalaan fudhanne inni hin qabnu waan dhuunfaan qabnu wanni irra wal lolle siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniisis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti. Gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan mari'achuuf qophii yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanna. Mootummaa bilisummaatiifi sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu baqqalaan jeen irratti ni deebi'a. Kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus erga itti makamne. Tarsiimoo baafate qaba, kaayyoo lafa kaayate qaba, karaa itti deemu qaba. Kanammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalawaa kan manni Oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate. Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko.
Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimokiraatawaa uummanni filateen tabultu lama kana immoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennet amannee ittiin deemnu isin hin kijibnu hin fakkeessinu itti amanna qorannee lafaan geenyee jirra hojjennee agarsiifnee jirra waggaa kudha wayii dura gaafa dardaraa san waa'ee qabsoo nagayaa kitaaba wajjin shaaru tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faa hiinee akkanatti wal gahiirra tokko dhiyeessinu namni koblaa ture hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan ammas tarsiimoo qabna karoora qabna takka takka manguddichi tuqee jira kan duyne qabna hojjennee isin agarsiifne practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha ka tokkummaa Itoophiyaa nuti hin faarsin Itoophiyaa nuti hin faarsin jettaniifi anis gaafa walis wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti if bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala mootummaan jijjiiramuu qaba kufuu qaba mo'amuu qaba jennee amanna jijjiirretis beeyne mootummaan kunis jijjiiramuu qaba ummata Oromootii fi Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf mootummaa akka biyyaatti garuu biyyi the state jiguun hunda caala Oromoo miidha jennee amanna state collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha the state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa disintegreeshinii hamaadha galchaa jennee amanna mootummaan mootummaan jijjiiramuu qaba bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira biyyiti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi amala isii durii ni miti olaantummaa garee tokkooti ni miti sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti sirna haaraa new social contract sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti of bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kan bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jenneet amanna kunis immoo mucifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi Ethiopia haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabaanne kan namni tokko akka fedhetti irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jenneet amanna tanammoo ni jenna